akkam jirtu barnoota har'aa keenyaatiin jalqabdoota warra taataniif hiikaa morning, afternoon, evening akkasumas immoo night afaan oromoodhaan ni ilaalla. Sana booddee irratti immoo akkamitti immoo sa'aatii jechuudha. Ganama keessaa sa'aatii 2 ta'eera. Ganama galgala keessaa sa'aatii 4 ta'eera. Waaree booda sa'a 7 ta'eera. Halkan keessaa sa'aatii 8 ta'eera. Warreen kana akkamitti jennee Ingiliffaan kan jedhu gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jechuudha. So let's dive in. Haa jalqabnu. Morning jechuun ganama jechuudha. Afternoon jechuun waaree booda jechuudha. Evening jechuun immoo galgala jechuudha. Night jechuun immoo halkan jechuudha. Warreen afran kun beezikidha. Warroota sirriitti beekuu qabdanidha jechuudha. Okay, amma immoo kan ilaallu akkamitti ganama keessaa sa'aatii 2 ta'e 3 ta'e kan jedhu kan sirriitti ilaallu ta'a. Kanaaf amma screen irratti sa'aatiin argitan kun meeqadha? It is simply what? 8 o'clock in the morning. Ganama keessaa sa'aatii 2. Akka keenyaatitti jechuudha. Ganama keessaa sa'aatii 2. 8 jechuun nu birattis 2 ta'a. AM kun immoo ganama ta'uu isaa agarsiisa. AM akkuma isiniin jedhe halkan walakkaa irraa kaasee hamma guyyaa walakkaati jechaadha. PM immoo guyyaa walakkaa irraa kaasee hanga halkan walakkaati. Viidiyoo biraati irratti hojjedhe. Kanaaf viidiyoo sana ilaalaa jechuudha. Warroonni AM fi PM xinnoo ishee isin rakkisu jechuudha, adda baasuun isa ilaaluu dandeessu. Kanaaf walumaa galatti jechuudha ganamni barraaqa sa'aatii 6 irraa kaasee hamma guyyaa sa'aatii 6 jechaadha. Kana jechuun it is from 6 o'clock AM okay to 12 o'clock PM dha jechaadha. Sa'aatii 6 AM jechuun 12 jechuudha. Ganama sa'aatii 12 irra sana booddee 12 PM jechuun immoo guyyaa sa'aatii 6 jechuudha. Hamma sa'aatii kanaatittidha ganama kan jedhamu jechuudha. For example 6tti aansee 7 miti. Okay, 7 o'clock AM otoo ta'e amma akkamitti jennee ibsuun ganama keessaa sa'aatii 1 jechuu don barbaade maalan jedha? Simply 7 o'clock in the morning jedha jechuudha. Akkasumas immoo ganama keessaa sa'aatii 3 odoon jechuu barbaade 9 o'clock in the morning jedha jechuudha. Ganama keessaa sa'aatii 4 odoon jechuu barbaade simply 10 o'clock in the morning jedha jechuudha. Ganama keessaa sa'aatii 5 walakkaa odoon jechuu barbaade simply 11:30 in the morning jedha jechuudha. Akkasumas ganama keessaa sa'aatii 5 fi daqiiqaa 45 odoon jechuu barbaade maalin jedha? 5:45 in the morning jedha jechuudha. So hamma sa'aatii 6 guyyaa sa'aatii 6tti ganamaa jechuudha. Okay, amma immoo sa'aatiin screen irratti argitan kun meeqa? It is simply 3 o'clock in the afternoon ta'a. 3 o'clock in the afternoon jechuun waaree booda sa'a 9 jechuudha. Okay, 3 PM kan jennu kun PM akkuma isinitti hime kan duratti maal PM kan jalqabu guyyaa walakkaa irraa kaasee walakkaa irratti jalqabee sana booddee halkan walakkaatti dhumaa jechaadha. Kanaaf 3 o'clock in the afternoon jennaa jechaadha. Okay, kan itti aansu immoo afternoon walumaa galatti immoo jechuudha. Afternoon yookaan immoo waaree boodni cover kan godhu jechuudha. Guyyaa sa'aatii 6 irraa kaasee hamma galgala sa'aatii 11 jechaadha. That means from 12 o'clock PM till 5 o'clock PM jechaadha. Okay, hamma kanaatitti maal inni waaree booda yookaan immoo afternoon jennaani jechuudha. Waaree booda sa'aatii 6 odoon jechuu barbaade 12 o'clock in the afternoon jedha jechuudha. Waaree booda sa'aatii 7 odoon jechuu barbaade 1 o'clock in the afternoon jedha jechuudha. Akkasumas immoo waaree booda sa'aatii 8 odoon jechuu barbaade 2 o'clock in the afternoon jedha jechuudha. Amma immoo sa'aatiin screen irratti argitan kun this one okay, it is called 8 o'clock in the evening jedhama. Galgala keessaa sa'aatii 2 jechuudha. Kanaaf 8 o'clock in the evening jechuun galgala keessaa sa'aatii 2 jechuudha. Eveningin immoo cover kan godhu okay, eveningin cover kan godhu galgala sa'aatii 11 irraa kaasee hamma halkan sa'aatii 3 okay, sa'a 3 yoo ta'e exactly halkan jenna. Kanaaf hamma halkan sa'aatii 3tti cover godhaa jechuudha. 11 irraa galgala sa'aatii 11 irraa kaasee hamma halkan sa'a 3tti evening jenna yookaan galgala jennaanii jechaadha. Okay, so for example okay, galgala keessaa sa'aatii 12 ta'e odoon jechuu barbaade maalan jedha? 6 o'clock
in the evening jedha jechuudha. Okay, galgala keessaa sa'a tokko ta'e odoon jechuu barbaade amma 7 o'clock in the evening jedha jechuudha. Galgala keessaa sa'aatii lama ta'e odoon jechuu barbaade 8 o'clock in the evening jedha jechuudha. So that is the general idea. Ideyaan isaa bifa kanaanidha jechaadha. Okay, then amma immoo sa'aatiin screen irratti argitan kun, okay, it is called 10 o'clock at night. Maal jedhama? 10 o'clock at night jennaan. 10 o'clock yookaan 10 o'clock 10 pm nu biratti afur ta'a, halkan keessaa sa'aatii afur waan ta'eef, so halkan keessaa sa'aatii afur jechuun 10 o'clock at night jenna. Wanti adda baasuu qabdan immoo wanti biraa maali? In the evening, in the afternoon, in the morning jechaa dhufne. Garuu immoo night yookaan halkan itti dhufne at night jenna malee in the night hin jennu jechuudha. Okay, so isa sana adda baasa, then that's all. Okay, sana booddee salphaadha jechuudha. Sana booddee irratti immoo night kan jennu yookaan immoo halkan jechuun jechuudha. Sa'aatii 3 irraa kaasee, halkan sa'aatii 3 irraa kaasee hamma barraaqa sa'aatii 12tiitti jechuudha. That means from 9 o'clock pm, okay, to 6 o'clock am. Hamma kanaatitti night yookaan halkan jedhama jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 5 odoo jechuun barbaade is 11 o'clock at night jedha jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 6 odoo jechuu barbaade 12 o'clock at night jedha jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 7 odoo jechuu barbaade 1 o'clock at night jedha. Okay, 1 tokkodha 7 kan ta'u. Halkan keessaa sa'aatii 11 jechuu odoo barbaade immoo simply 5 o'clock at night jedha jechuudha. Sana booddee halkan keessaa sa'a 11 walakkaadha odoo jechuu barbaade immoo 5:30 at night jedheen bifa saniin haasa'a jechuudha. So barnoonni keenyarraa kana adda baastaniiftu jedheen amanaa jechuudha. Amma immoo sa'aatiilee isiniifan kinu jalatti akkuma argitan kana jechuudha. Kanaaf waliin yaalla jechuudha. Tokkoffaan deebiin isaa taa'eera. This is 4 o'clock in the afternoon. 4 pm jechuun simply sa'aatii 10 jechuudha. Okay, nu biratti sa'aatii 10 jechuudha. Waaree booda sa'aatii 10 jechuudha. For sa'aatiin inni lammaffaan immoo okay, sa'aatii 4 ta'e am jedha. 4 am kun immoo halkan ta'a jechuudha. Okay, halkan keessaa sa'aatii 10 nu biratti ta'a. That means simply 4 o'clock what? At night jenna. Isa kana 4 o'clock at night jenna. Nu biratti immoo halkan keessaa sa'aatii 10 jenna jechuudha. Itti hafuuf naamamu. Kan inni sadaffaan kun ganama keessa sa'aatii 12 walakkaa jechuudha. That means 6:30 in the morning jechuudha. 6 kan inni afuraffaan immoo 6:30 pm jedha. 6:30 pm jechuun immoo maal ta'a inni kun galgala keessaa ta'a jechuudha. Galgala yookiin sa'a 12 walakkaa jechuudha inni kun. Kanaaf galgala keessaa sa'a 12 walakkaa jechuun simply 6:30 in the evening jenna jechuudha. 6:30 in the evening ta'a jechuudha. Gaafiin afuraffaanii shanaffaa fi isa dhumaa jechuudha. Isiniif haa kennu. Kanaafuu isin immoo isa comment irratti barreessaa isiniin jedha. Okay, comment irratti maal akka ta'e naaf barreessitu. Barnoonni har'aa keenya kana fakkaata. Chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe, akkasumas immoo viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuu keessan akka hin irraanfanne viidiyoo biraatiin wal agarra.